السلام عليكم ورحمة الله. بنات، نصيحة من أختكم أم أحمد، لا تسفرون أي عاملة بدون تفتيش. نصيحة أنا أو غيري أفتشها، لا تسافر أي عاملة بدون. أنا توصلنا كثاني تريدي مناسبة جبت الرب كان فيو مش أكو بجانا كثير وأمره وأنتو جنجامين أنا وجدت كل التلفادير وتعين لكم في قبل رابط إن درس دامتي وأنا دوكو كفرمات إن كوان تبيو وجاكو بجانا تركيسيسا عندك هذا يوم يوم سكتيسا Obboleewwan koo egaa akkuma argitanii akkuma dhageessanii waan isheen jettu dhaggeeffattanii jirtu of eeggannoo cimaa godhaa yeroo saafartanii isinii jechuu barbaada. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota saanaan YouTube kana jalatti argamtan jirtu bakka jirtan hundatti nagaan waaqessaniif haa baay'atu. Jecha egaa obboleewwan akkuma argaa jirtanii akkuma dhageessanii dhugaa dubbachuu fi waan akkanaa kun waan baay'ee fokkataadha waan ta'eef meeshaa ofiidhaaf illee sii kennanii araboonni yoo sitti aaranii yeroo galtutti yookiin nan deebi'a jettanii osoo biraa deemtanii bareedaadha osoo akka kiyyaatti. Egaa namoota akkanaa beektanii mucattiin tun amma waan ishiin keessatti argite tokko illee jiru uffatuma mana yoo ta'e malee akkuma argaa jirtanii sarraatanyaan yeroo galuudha deemtu laazim fattashuu qabdu jettee shaanxaa ishee ግን wannamaa fuudhuu cubbuudha waan ta'eef soogin mucattii kana ugaa dheeraa akka bira teessee imtii garuu immoo ilaalaa ka alagaadhuma amma feeyyuu si jaalatan isa waan gaafaati biraa deemtu waan isaan sirratti raawwatan እና shaanxaa anuma kenniteef illee deebiteeti ofiidhaaf fuutee jettee too ishii wanjalaa jirti jechuudha isinii galee. Kanaafuu akkanuma jettanii namoota akkana amala akkana qaban omaa irraa hin fuudhina, omaallee hadiyyaa isaaniitillee hin fudhatina jechuudha. Dhugaa dubbachuun mucattiin baay'ee tokko boochee jechuudhaaniitiin madaamii kanaa mucattiin madaamii kanaa hedduu waan nama gaddisiisudha jechuudha. Maaliif ani amma fakkeenyaaf kennumaayuu kennitee fi booda deebitee inaatti na jalaa ijoollee meeqa mucattii takkatu jira biyya Dubaay kana keessaa beektanii kennaa kennitee fi turte gaafa wallolan garuu immoo maal gootii na jalaa attee jettee qabsiiste jechuudha mucayyoo san. Isinii galee namoota akkanaa namoota amala akkanaa qaban ittis waan akkanaa kanarraa illee fudhachuun hin ulfaataa beektanii namoota amala akkanaa qaban jechuudha irraa fagaachuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaada obboloota koo ijoolleen mana madaamii jirtan hundumti keessanuyyuu. Akkasiniin jedha waan baay'ee takka na gaddisiise dhugaa dubbachuuf yeroo ishiin akkana jettee TikTok ishiitti irratti gallakkiste yeroo tokko lama miti yeroo baay'ee jechuudha kana gorsiti. Araboonni biraatis ishii jalaa arganiitu waan akkanaa kana ijoollee irratti miidhaallee uumaa jiru jechuudha. Waan namni waan gaarii yoo si gorse waan gaarii baratta waan badaa akkana kana yoo si gorse immoo baduma akkana kana kan barsiiste malee ishee waan faayidaa qabu hin barsiisne. Fattashuun fattashan gin isaan ofiidhaa kennaniif deebisanii gaafa ishee aarsuuf yookiin immoo ishee baddaluudhaaf nu jalaa atte jedhanii dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama qaanessa. Maaliif jennaan ofiif yoo isinitti fakkaatu dhugaa dubbachuuf namoota akkanaa kana maal araboota akkanaatiin maal jedhamu. Ana akkasii ofii isheetiitii kennitee raawwattee deebitee immoo kiyya jettee too deebitee gaafatee qabsiisuu dandeessi kinoo waan an argeef jechuudha. Sitti hiriyaan teenya hin jirti Dubaay kanatti. Akkasii kanaafuu of eeggannoo godhaa. Namoota amala akkasii qaban madaamii akkas amala akkanaa qabdu sirriitti of eeggannoo godhaa. Gizee galtan irree ta'ee yeroo hundumaayyuu jechuudha. Sirriitti of eeggannoo gochuu nama barbaachisa. Maaliif jennaani tarii ani galuudhaaf yoo nan yaadu ani waan isaanii amala akkasii waan qabduuf waan hin beekuuf irraa fagaachuun qaba jechuudha. Ka ishee sirumaayyuu irraa fagaadhe waan akka kiyya bichaa
eenyu jechuun qaba. Kan ishii dhiisee jechuudha. Kanaaf ofattashte shaanxaa keessan keessa akkasitti sharrii isin irratti xaxuu dandeessi jechuudha madaamiin tun. Mucayyoon takkatu jira Saawud Arabiyaa keessatti dhugaa dubbachuuf mucattiin waggaa 3 kontiraata waggaa 3ti. Waggaa 3 fixattee gaafa galtu akkuma eenyu kanatti akkuma amma argaa jirtan kanatti mucayyoo sanis qabsiiste tiisiste naannoo 5 tokko hidhamtee galte mucattiin kan dhugaa dubbachuuf waan hedduu nama gaddisiisu ishii bira hojjettee akkana goote jettee sharrii mucayyoo waan baqa waggaa 5 na bira taa'inaan jennaan diddeef waanuma kana diddeef bicha qabsiiste hiisiste jechuudha. Yeroo bira deemtan amalatti toltanii hin deebinallee jettanii muufaa ta'an osoo hin taane isaan bira gaafa deemtanii amalaan biraa deema siniin jedha. Namoonni akkasiiti obboloota kiyyaa dhugaa dubbachuu waan akkanaa kun waan baay'ee fokkisaadha. Matifoodhallee mudannoo ijoollee baay'ee mudateedha jechuudha kun. Kanaafuyyuu yeroo kamiyyuu maan taane yeroo biyya deemtan yeroo biyyatti galtan haftanii deebitanii hin deebina jettanii yoo biraa deemtan bareedadha jedheetan yaada. Yoo haftanis biyya keessatti haftuu namni sin dhoowwu hin jiru yoo deebitanis hin deebitu jechuudha. Kanaaf mala kanaa nama qabu aariidhaan biraa deemuu hin danda'amu sharrii isin irratti hojjetti isaanumaaf immoo waa hedduu eenyu jedhu isaan waan ta'eef kana xiqqoo ishii kanarratti of hin dagatinaa isiniin jechuu barbaaditanii yaa ta'u malee immoo mucattiin tun baay'ee tokko nama rarte dhugaa dubbachuuf kan isheen irratti kana eenyutte hedduus akka nama rarte. Kanaafiyyuu waan isheen siniif laatte anama isheen amala badaa qabdi yoo ta'e kophaatti kaayaa fi innaa kana mucayyoon tun nama biyya galuudhaaf isheen kinoo akkuma argaa jirtan ganaa kotota ishee gadi guurtee maal jettee fattashtee kinoo waan isheen keessaa argite tokko hin jiru waanuma isheen gattee waanuma isheen kennitee fidha malee waa biraa wanti mucattii fudhattee deemtee fudhattee shaanxaa ishee kaayattee hin jiru. Kanumaa fi kan miidiyaa irratti miidiyumaa ittiin eenyu jechuudhaaf malee waa biraatiif miti dhugaa dubbachuuf. Kana sinis jedha. Adimmoo jechi ishii baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf irra deddeebi'ee gaafa dhaggeeffadhu ana sorsoo ta'ee maalan godhaa ana sorsoo ta'ee akkanaa miti jedhee hoona yaadu sammuu kiyya keessatti baay'ee tokko na gubee dhugaa dubbachuuf hedduu nama aarsa maaliif waan akkanaa kun ofiidhaaf kennitee fi deebistee mucattii sana waanuma bakka hin deebinuu bakka biraan deemaa illee hin jedhinaanii arabootan akkas hin jedhinaanii dhugaa dubbachuuf inni naaf isaan hin jaallatan. Kanaaf yoon deebillee asumattan deebi'aa yoon hojjedhe immoo asumaan hojjedhaa jettanii gara barbaadan deemuu dandeessu namni sin dhoowwu hin jiru garuu waan kanarratti shiisha walwaltanii harkaa ba'uun dirqama. Bira turte ta'ee bira turre ta'ee akkasitti bira deemuun gaariidha akkasitti oo biraa deemtanii jechuudha. Deebi'uu waan isin biratti deebi'uu bakka biraan deemaa gaafa jettan garuu miidhaan isinumarra ga'a dhugaa dubbachuuf. Miidhaan karma keessanii jechuudha. Maaliif ani waan hin deebineef ishiinis nutti hin deebitu jedhu anillee ittiin deebi'u jetta ishiinis keenya balleessitee deemti jedhu isaanis immoo akkuma si yaaddasanitti yaadu waan ta'eef kanaaf amanamummaadhaan gaafa biraa deemtan jaalalaan biraa deemaa isiniin jechuu barbaaditan obboloota kooyi. Naawwan akkasiiti